Baay'eerta waayee eeshiyaa marrafisu gubaa garaakiya. Baay'eerta waayee eeshiyaa marrafisu gubaa garaakiya. Surraafu uumayaanni. Hai ijoollee Oromoo nageenya waaqayyo idduma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'a viidiyooyin hojjedhee isinitti agarsiisaa akkamitti akka footoon yookiin viidiyoon garaacha keessa galu viidiyoo sanan hojjedhee isinitti agarsiisaa. Warri TikTok jalatti na gaafattan jirtu እና ቪዲዮ ከነሞ ደቂቃን isaa dheeraa waan ta'eef TikTok irratti maxxansuudhaaf hin ta'u waan ta'eef xiqqoo yeroo nama gaafata waan ta'eef YouTube koo irratti isin maxxansa. YouTube koo keessa galtanii akka daawwattan kabajaan isin gaafadha. Warri immoo achumaanis immoo YouTube kee subscribe akkanaaf gootan asumaan isin gaafadha. YouTube koo Milk Oro kan jedhu kana subscribe naaf godhaadha. Waliin guddannaa walaa guddisni ijoollee Oromoodha. Warri immoo subscribe naaf gootan guddaa galatoomaa isinin jedha. Amma gara hojii keenyatti deebina. Akkamitti akka hojjetamu jechuudha isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii kana qabaachuu qabna. Appilikeeshinii kan master kan jedhu kana qabaachuu qabna. Kan master kan jedhu kana isa keessa ni seenna. Egaa isa keessa higa seenne akkanatti nuuf dhufa. Plus kan jettu san plus san hin tuqxani. Plus eega tuqxanii 9.16 kan jedhu kan ni tuqxanii isani filattanii qumatiisaa jechuudha. Dhiifama beeksisaa hedduudhaan itti dhufe egaa akkanatti filattanii raawwattanii isa kana keessa ni seentan jechuudha. Isa kana keessa irratti milikkita isiniif godha. Isa kana keessa ni seentanii egaa inni kan nu gargaaru fakkeenyaaf amma wasanyin asirratti wanti isinitti mu barbaadu inna koodii uffannee dura viidiyoo hojjechuu qabna. Viidiyoo hojjenne viidiyoo fakkeenyaaf TikTok irraa ta'uu iddoo kamittuu haa ta'u hin hojjennu. Iddoo hojjennu sanitti koodii walitti cufnee inni ilaaltan amma viidiyoo kiyya irratti dura akkamitti akkan hojjedhe jechuudha. Isuma inni ilaaltanii isumarraa bakka ilaaltanii garuu shurraabiin jalaan uffattan shurraabi boora koo ta'e malkii boora kana filattan halluu jechuudha. Yoo diimaa ta'e diimaa filattanii fakkeenyaaf ammaani halluu kana filadhe halluu kana agartan ta'a an akkasii kan odoo filattanii diimaa odoo filattanii boora odoo filattanii shurraabi jechuudhaan jalaan uffattan anna halluu kana irra godhattan booda kan garaacha keessaa sun akka viidiyoo sun yookiin footoo sun mul'atu sin gargaara jechuudha. Anuma fakkeenyaaf kana filadhe halluu kanan uffadhee jira shurraabi jalaan kan agartan ta'a booda viidiyoo koo kana irratti hojjedhe kana qabdanii achi harkistan hin harkistan daqiiqaa meeqa akka waraabdan viidiyichaan ilaallattanii boodas wal qixxeessuu hin dandeessan achi deeffattanii itti dabalachuus hin dandeessan. Egaa kana goonee raayitii sanitti ol tuqanna. Raayitii itti ol tuqannee kaammoo laayerii keessa seenna. Laayerii keessa eega seenne laayerii jechuun isa keessa eega seenne viidiyoo hojjenne san jechuudha yookiin TikTok yookiin idduma kamittuu kan hojjenne san kootii uffannee jechuudha. Isa fudhachuudha. Amma eega miidiyaa jennu keessa seenna. Miidiyaa eega jennee keessa seenne viidiyoo hojjennee qopheeffanne san isa barbaanna. Xiqqoo dafee hin hojjetu waan ta'eef obsaan eegganna. Obsaan kaannan goromsaa dhugaa akkuma jedhu Oromoo nuuf banee jira. Viidiyichaan hojjedhe san garaa keessa galche san amma ani fatiyaadhaan hojjedhe isa jechuudha. Isa kana egaa akkana goonee raawwanne kun irratti reekontiriitti jedhu kana irratti gidixuudha. Egaa isa irratti gidixuune akkanatti qabnee harkifanna. Egaa harkifannee raawwanne asiinis wal qixxaa'uu isaa hin ilaalla kana akkana hundeeffanna jechuudha. Akka olluu qixxaa'u jechuudha. Baay'ee bira darbe viidiyoo irratti achi deeffanne jechuudha. Viidiyoon hojjedhe bira darbe waan ta'eef hallichi jechuudha. Egaa kana achi deeffannee garaawwanne maal godhuu qabnaa wanti nurraa eegamu isa viidiyoo irratti gidideeffanne akkanatti boora eegetti irratti gidixuudha. Eega irratti gidixuune barreeffamni kun akkanatti nuuf dhufa. Barreeffamni akkanatti nuuf dhufe kun barreeffama kana keessa wanti godhuu qabnutu jira.
isa kana irrattan dibee isinii mul'isa. Isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha Chrome Kai kan jedhu kana. Isa irratti gidi tuqxan. Isa eega gidi tuqxanii garuu viidiyoo irra galchuu qabdan isa boora kana kan olaan odoo hin taane halluu san odoo hin taane viidiyoo kana ama garaacha keessa shurraabii san balleessuudhaaf deemna. Shurraabii san balleessinu malee viidiyichi yookiin footoon nama irratti hojjechuu barbaannu sun nu mul'achuu hin danda'u. Amma wanti godhaa jirru viidiyicha san garaacha keessa shurraabii balleessuudhaaf deemaa jirra. Sirriitti ilaaladha iddoo kanatti. Iddoo kanatti tokkoffaa irratti wanti godhuu qabna Kai Clark kan jedhu kan argitanii isa irratti gidi tuqxan. Isa irratti eega gidi tuqxanii raawwattanii halluu filattan. Halluu shurraabiin jalaan uffattan shurraabii akkamii akka ta'e hin filattanii. Diimaa yoo ta'e diimaa filattanii, burtukaanii yoo ta'e burtukaalii filattanii bakka akkuma halluu si shurraabii jalaan uffattanii sanii naani shurraabiin jalaan uffadheeru kana waan ta'eef kana filadhee raayitiitti ol gootanii eega raayitiitti ol gootanii viidiyicha kana qabdanii akkanatti harkistan. Iddoo shurraabii banamee san akkasini mul'atu jechuudha. Egaa kun akkanatti isinii mul'ate asuma keessa odoo hin bahin idduma kana keessa odoo hin bahin ishee tana sirriitti akkasiniif galuu irratti nan dibaa bakkee iddoo hundaa jechuudha. Isa kanarratti achi buttan. Egaa achi buttanii viidiyichi kun akkana ta'ee jira. Akkana ta'ee jira muluma shaffane. Hoo mulu shaffanuu qabu beektanii wanti isiniif galuu qabu iddoo mulu shaffanuu qabu. Fuulli keenya yoo amma kanatti raayitiitti goone fuulli keenya mul'atu viidiyoo sun boota hundatti mul'achuudha yaala. Garuu kan mul'achuu qabu garaacha keenya qofa irratti waan ta'eef xiyyeeffannoon amma garaacha san keessatti bichaa galchine fuularraa isa akka balleessinu duwwaa gubbaa gubbaarra illee akka balleessinu ishee kun quxuriiwwan jiru kana argitanii lakkoofsawwan jiru kana qabnee harkisa. Fuularraa balleesse amani shurraabii gaarii filadhee halluun itti filadhes gaarii waan ta'eef amma irraa naa badee jira jechuudha. Irraa naa badee shurraabii kana keessa shurraabiin baddee halluu biraa taate jechuudha. Shurraabii sun halluu biraa taate waan jirtuuf amma raayitiitti ol goona. Raayitiitti eegatti ol goone kana qabnee achi butanna jechuudha. Iddoo kanatti qabnee achi butannaa footoo yookiin wanta garaacha keessa galchuu barbaanne san isa barbaanna. Laayerii keessa seenna. Laayerii keessa eega seenna miidiyaa keessa seenna. Ani footoo viidiyoo fatiyaatiin hojjedhe waan ta'eef footoo fatiyaa sun garam akka jiru barbaade. Isin garuu footoodhaan illee hojjechuun hin danda'ama, viidiyoodhaan illee hojjechuun hin danda'ama isiniin jedhee jira. Isa keessa gidi seenna. Obsaan eegganna. Haga nu banutti tartiiba isaa akkuma isinitti agarsiise kana hojjettan kun footoon isheedha, viidiyoon isheedha jechuudha. Viidiyoo kana irratti gidi butanna. Egaa akkanatti ka wal qixxeeffannee raawwanne raayitiitti ol goona. Raayitii eegatti ol goonee raawwanne footuma ishii san irratti gidi tuqannee iddoo kana deemna. Iddoo kana argitanii isinii ba'a. Iddoo kun lakkoofsa 3 mul'attu tana jechuudha. Achi dhaqna. Egaa achi dhaqnee isa kun meeqaffarra tokko 2 3 arfaffarra jira. Send blackboard kan jedhu kan isa keessa seentanii isa senditti gootan. Amma senditti nu ta'ee jira footooni. Achi qabnee harkisna. Garaacha keessa akka sirriitti footoon ishii mul'atu qabnee wal harkifanna. Kun amma hin mul'ata jedhee yaada. Sani booda raayitiitti ol goona. Sani booda as deeffanna. Sani booddee egaa amma keessa galchinee jirra. Hundumaayyuu kan waliin ilaallu ta'a. Akkamitti garaa keessa akka gale amma galchee jira. Kan ilaallu ta'a amma akka qabsiisee sin agarsiisa. Ijoollee Oromoo boombiin binnu akka sirni nafxanyaa nurranti. Egaa kun akkana ta'ee raawwatee akka seefii akkamitti akka godhannu gara galaarii keenya akkamitti akka daawunloodii godhannu iddoo kana ni xiqqaatanii warri beektanis ni beektanii warri hin beekne immoo iddoo kana ni tuqna. Iddoo kana akkanatti okay hin jenna import kan jedhu kanarratti okay hin jenna.
beeksisa kan escape birraa jenna. Kun amma kunoo lakkaa jira jechuudha. Lakkaa'ee gafiixe gala garaarii keessanii seef isiniif ta'a. Kan booda akka haala kanaan hojjechuu hin dandeessanii jechuudha. YouTube kootii irratti isin maxxansaa, YouTube kootii irratti ilaalaa, achuma subscribe naaf godhaa. Galatoomaa isinillee akka itti hojjettan ittiin gammaddan abdiin qaba. Bakki isin hin galiin hoo jiraate nagaaf addaadhaa isiniin jedha. Horaa bulaa naaf jiraadhaa ishee. Kunoo haala kanaan seef ta'ee jira bakka.